Maashaallah jedha meeshaa obboleettii teenya jechuudha. Obboleettii tiyya qofaan taa'e osoo hin taane obboleettii teessan hundumaafuyyuu gammadaa isiniin jedha. Maashaallah jedha tibstaandii hedduu bareedu maal kana qofaa miti akkasuma dirisiingii ajaa'ibaa jechuudha. Meeshaa mana hirribaa ta'e hunduma isaa guutuu jechuudha. Meeshaa faashina dhufe jechuudha. Amma dirisiingiin kun dirisiingii hedduu bareedduu kanaan dura kan hin hojjetamne akkasuma algaa kanallee kanaan durallee hojjanneerra garuu viidiyoo gadi dhiisnee hin jirru kan caaltuu aliyyi jechuudha hojjetamee jira. Meeshaan kun meeshaa Badriyaa Haaji Yaasin jechuudha. Maashaallah asumaan viidiyoo kana saabskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatina. Na jajjabeessaa isiniin jedha uummata jaalala uummata kabaja. Meeshaa hedduu bareedu meeshaa kwaalitii jechuudha. Meeshaa darajaa qabu immideefii tokkoffaa irraa hojjetame akkasuma ogeessa cimaadhaan ogeessa sirrii cimaa ta'een hojjetame jechuudha. Akkasuma ampuulii qaba jechuudha. Algaanii ampuulii kwaalitii ta'e jechuudha. Amma maabiraatiin hin jiru maabiraatiin deebisaniifuu danda'a. Meeshaa hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana maal kana qofaa miti madardara meeshaa aadaa akkasuma mooyyuu caammaa madardara jechuudha. Meeshaa kwaalitii akkuma isin argattan kana waanuma ija keessan argaa jirtanii wanti inni adda godhee isinitti himu jiru. Meeshaalee akkanaa kana namoonni barbaadanii gara hiyya kootaa isiniin jedha. Asumaan meeshaa kana saabskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatina. Hanga xumuraatitti viidiyoo kee kana hordofaa isiniin. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuuna jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jiru jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kee isin biraa jiraatu ka'oonni qulqulluurraa maddi haadhallee meeshaa ajaa'ibaa meeshaa bareedaa obboleettii teenya jechuudha. Badriyaa Haaji Yaasin tanaan durallee meeshaa bitattee turte jechuudha. Narraa qalabattee turte yookaan warroonni beektan hin beektanii meeshaa kichin kaabineetii akkasuma immoo qomsaaxiin guddaa jechuudha. Akkasuma koornarii meeshaa hedduu xalabateef jechuudha. Kana qofa osoo hin taane meeshaalee mana keessa meeshaa xixiqqoollee meeshaa bareedduu ajajjattee turte jechuudha. Ammallee meeshaa farniicharaa biraa bahee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana keessatti tibstaandii hedduu bareedduu jechuudha. Tibstaandii hedduu bareedduu taate mitirii lama jechuudha. Guddinni isii mitira lama baay'ee guddoodha. Tibstaandiin kun akkuma isin argitanii maashaallah tibstaandii saddeetti jirti jechuudha. Akkasuma dirisiingii ajaa'ibaa baay'ee bareedduu taate argitanii baay'ee uwwamtee bareeddee jirtu jechuudha. Dizaayinii isii layyatti jedhee jechuudha. Akka duraanii irraa waa hedduun layyatti jedhee hedduu bareedduu taate maal kana qofa algaa ajaa'ibaa jechuudha. Algaa dizaayinii isaa baay'ee bareedaa ta'e algaa bareedaa meetira tokkoo fi 50 algaa hedduu bareedaa ta'e akkasuma firaashii kwaalitii algaa isaa kan jechuudha. Hedduu bareedaa ta'e guddaa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane ammallee asif biratti illee itti deebinee caammaa madadaraa jechuudha. Caammaa madadaraan isaa akkasuma kan jiru akkasuma jalamillee saabaa qabu jechuudha. Caammaa madadaraa itti aansee madadaraa meeshaa aadaa yookaan madadaraa kata jechuudha. Madadaraa meeshaa aadaa hedduu bareedaa kata jechuudha. Akkuma argaa kana meeshaa kana kanneen haala bareedaa ta'ee fi immideeffiin isaa immideeffii kwaalitii ta'e jechuudha. Meeshaalee bareedaa qaban isin dhufnee jirra. Gatii isaa beekuu barbaannaan hanga xumuraatti dhageeffadhaatti ni jedha. Meeshaalee kennaa warroonni jechuun barbaadan gaazexeenya dhufuudhaan dubbisuu hin dandeessanis ni jedha. Maashaallah hedduu bareeda kwaalitiidha. Meeshaa kwaalitiidha. Bareedina isaarra illee meeshaa kwaalitiidha. Warroonni galee fudhataa jiru kun isaa isiniif himee jira jechuudha. Meeshaan kun hangam akka xiraatu qabu meeshaa hangam akka kwaalitii ta'e jechuudha. Algaan kana akkuma kana immideeffii guddaa fixa jechuudha. Jalaa kaasee hanga gubbaatti madadaraadha jechuudha. Kan kana argattan kana wanta algaan lama nyaatu algaan kun tokko si nyaata. Akkamitti jechuu dandeettan as biratti immideeffii tokko jechuudha. Kun asirraa kaasee hanga achi algaa tokkocha asirraallee kaasee hanga asii algaa tokkocha jechuudha. Wanta algaan lama nyaatu algaan kun tokko si nyaata jechuudha. Asin hundi keessanuu argaa jirtan jechuudha. As biratti illee komodiinoo lama kataatu tokkocha fudhata jechuudha. As biratti komodiinoo tokkocha jala komodiinoo tokkocha komodiinoo lama jechuudha. Kan argattan kana maal kana qofa miti tibisiingii hedduu bareedduu taate jechuudha. Teessoo qabdi akkasuma madadara qabdi jechuudha. Madadara wantoota garaagaraa keessaa ta'u wantoota dibata garaagaraa irraa gurguratu jechuudha. Madadara asii jechuudha. Kana qofa osoo hin taane hababaa garaagaraa illee kaa'achuu hin dandeettanii madadara hedduu bareedduu taatee fi akkasuma masaabaa ajaa'ibaa masaabaallee masaabaa tokko lama osoo hin taane akkuma isin argattan kana masaabaa hedduu qaba jechuudha. Argitanii masaabaan isaatu masaabaa hedduu jechuudha. akkasuma teessoo illee qaba jechuudha. Maashaallah akkuma argattan kana dirisiingii kun dirisiingii kwaalitii taate akkasuma tiistaan illee akkuma argattan kana jechuudha. Viidiyoo kana jechuudha. Subscribe like share gochuun irraanfatina isin jira. Hundi keessanuu tiistaan kun mitira lama jechuudha. Tiistaan baay'ee guddaa ta'e akkuma argattan kana masaabaa afur jechuudha.
argitanii masaabaa qaba masaabaan afanu basharaataatiidhaan kan hojjetame jechuudha as keessaa hin bahu jechuudha akkuma argitanii haala kanaan uumame bareedee hojjetame jechuudha jala isaa kanatti jinkaasiidha jinkaasi waan qabu jecha jala isaa kana jinkaasi jechuudha gamaa kanallee jinkaasi kaayatti kana jedhu jinkaasi jechuudha haala kanaan kana bareechifne dalaynee fi jira jechuudha baay'ee bareedaa hundi keessaniyyuu hin jaalatanii hin beekanii jedhee waan yaadee jechuudha tibstaandi kana namoonni barbaadanii ajajachuu hin dandeettan siin jira tibstaandi kun akkuma sanatti kan kana tibstaandiin kun gatiin meeqa jechuun keessaniin oolu tibstaandiin kun birrii 20 qofa jechuudha tibstaandiin kun baay'ee guddaadha asirraa kaasee hanga meetira 2 akkuma isin argitan kana tibstaandii baay'ee guddaa ta'ee gatiin isaa meeqa hojjettan birrii 20 jechuudha gatiin isaa baay'ee guddaadha ittaansa dirsiin baay'ee bareedu jechuudha maallaa asirraa qabdu asirraallee masaabaa qabdu jechuudha masaabaan isaa xiqqaarraa kaasee guddaa tansharaataatidha jechuudha argitanii tansharaataatidha jechuudha keessa as bahuu hin danda'u jechuudha baay'ee bareedduu kataate isin argattan kana as bira masaabaa meeqa qabdu masaabaa 4 qabdu jechuudha argitanii masaabaa 4 qabdu jechuudha masaabaan arfanuu hanga gurguddatu laalaa keessaallee asirraa hin danda'u hanga dhedheeratu isinuu ofii keessaniyyuu laaltanii murteessuu dandeettan jechuudha masaabaa hangana qaba masaabaa 5 jechuudha masaabaa 5 kanaan 6 jechuudha wambarii qaba masaabaa kun haala kanaan hubama jechuudha akkana bareedee jechuudha kun tanqasaaqaashi irraa ka'a jechuudha argitanii kun irraa ka'a jechuudha irraa ol ka'a irraa ol ka'a jechuudha irraa ol ka'a jechuudha akkuma isin argitan kana wantoota kiyya gatiin isaa meeqa hojjettan birrii 25 jechuudha wambarii kanallee qaba akkuma isin argitan kana itaansee algaadha algaan kun algaa baay'ee bareedu ampuulii isaa argaatanii ampuuliin kun inni qaxayyarama jechuudha akkuma argitan kana inji jijjiirama jechuudha ampuuliin kun inji jijjiirama ampuulii kwalitii ta'e jechuudha ampuuliin inni ofirraa qabu kunillee ampuulii kwalitii ta'e jechuudha akkuma isin argitan kana masaabaa qaba jechuudha kanaati as biratti masaabaan isaallee tansharaataa ta'e jechuudha hedduu bareeda jechuudha algaan kun akkuma sanatti kunuunsan algaa lama kaka'utu tokko ta'e asirraa kaasee hanga achi karariin diimaan hundicha karariin bifa mukaa hundicha algaa tokkocha asirraallee kaasee hanga achi algaa tokkocha algaa lama jechuudha hedduu bareedaa ta'e akkasuma immoo furdaadha baay'ee kwalitiidha jechuudha akkuma isin argitan kana kun baay'ee furdaa akka ta'e jechuudha as birattillee madabdaraa hedduu kan qabu jechuudha argitanii madabdaraa hedduu barbaadanii kaachuu dandeettan jechuudha geexageetii seeta dhibbaachuu kan dandeettanii qaba jechuudha as birattillee masaabaa akkasuma qaba jechuudha masaabaan isaa kunillee masaabaa kwalitii ta'e masaabaa as biraa qaba jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallah baay'ee kwalitiidha algaan kun jechuudha gatiin isaa ampuuliidha walirratti birrii 53 jechuudha namoonni hojjechiifachuu barbaadan algaan kun birrii 53 ittaansee firaashiin kun firaashii boondiitii kwalitii jechuudha boondiitii kwalitiidha fitnesin isaa abbaa 30 jechuudha hanga keessa ol bahee argitanii algaan firaashiin hanga hangana keessa ol bahutti hin bareedu firaashiin kun meeqa jettan birrii 28 namoonni bitachuu barbaadanii ittaansee caammaa madabdaraa jechuudha caammaa madabdaraa namoonni isaa meetira 2 jechuudha caammaa madabdaraa kun guddaadha jechuudha qulfii firaa qaba dizaayinii isaa akkuma isin argitan kana jechuudha caammaa madabdaraa meeqa qaba jettan takka 2 3 4 5 6 jechuudha masaabaa qaba jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallaadha hedduu bareedaadha namoonni barbaadan hojjedhaa isiniin jedha haala kanaanii isiniif hojjetamaa maaxafaan isaallee maaxafa kwalitii akka ta'e jechuudha qulfii qabaa akkuma isin argitan kana baay'ee bareedaa akka ta'e jechuudha gatiin isaa birrii 25 jechuudha ittaansee matsaaf madabdaraa jechuudha matsaaf madabdaraallee akkuma argitan kana maashaallaadha takka 2 3 4 5 6 jechuudha ka meeshaa aadaa jechuudha meeshaa aadaa jahanuu asirratti ka daraddabatan jechuudha waan siiqeen ta'initti siiqee asuma as jekkisuu dandeettanii meeshaa jahanuu jechuudha qoriirraa kaasee hanga killaa hanga buqqee jechuudha jala ol kaastanii daraddartanii qoriin as biroo ta'uu qunxoo killaa sabalee buqqee akkasuma boraatii jedhamee hanga jalqaba hanga asirratti daraddartan jechuudha maashaallah baay'ee bareedaa akka ta'e haala kanaan isin dhiyaatee jira jechuudha innillee namoonni jechuu barbaadan birrii 16 jechuudha meeshaan aadaa kun namoonni jechuu barbaadan meeshaan aadaa kun birrii 16 meeshaaleen keenyaadhaa kan fakkaataa namoonni jaalatanii ajajachuu hin dandeettan isin jedha ammoo algaan kwalitii firaashin kwalitiin kunii fi algaan kwalitii kana jechuudha ajajadhaa isin jedha gatiin isaa baay'ee bareeda sababni isaa inni guddaa meeshaa kwalitiidha meeshaa kwalitii meeshaa oriijinaaliidha jechuudha warroonni eegsistuu barbaadan daleessifachuu dandeettan ogeessa cimaadhaan ogeessa baay'ee gaarii ta'een of biratti isin dalaynee haala gaariidhaan isin xumursiisna jechuudha ofii kennaa hojjannaa waan ta'eef isinirraa ka eegamu meeshaa kwalitii ajajachuu barbaadanii gara barbaadanirraa
gara waan feetan irraa jechuudha asirrishuutti gootanii keessaa jiru ergitan ogeessa kennan ogeessa cimaadhaan jechuudha haala kanaan hojjannee isin xumurra jechuudha lakkoofsi bilbilaa kennaa duwwaa 972 duwwaa 25 keessaa irratti nu argachuu dandeettan warroonni qaamaan dhuftanii ajajachuu dandeettan illee kan walitti argamu shaashamanneedha warroonni onlaayiniin illee hajamtanii telegiraamii yookiin waasaap yookiin imoon dubbisuu dandeettanii nagaatti toraa bulaa.